لك أبي سما ميرا كيس قلتين سيدلو في هران ديما توري دوبا وانا تدوبتي لين وان قرتي دو قرة كلين كابو وان لغا جرتو دوبتي ماتين تي ماتي ملينا راكتاتي بقيمتي نتي قرتي حواس أكم إنو راكت لتي إنو ما في إبسون سيكام فتشيس من كابو أبان في رجالتي جبه إنو ما نفيدا نمني أول درا يرو جل كباتيف إنو ما يفيتين بونو كابو إيجا إنو ما خيتين بون تبوتا أورموما متاول تصديبسنا خندام سلمان أورمون داتي سنيف أورمون كتا كتا بقى قرتي إلى صدركا أمان تنتي إبسا باجالا وربي رابطنون تخيسنو أبدي درين أنقفه أبدي درجون نما قرتي أورموما إجتكا نما لالو راي أبوتين تاني خان كبساوات وريف خان أورموما قرتي خوتان أدقودو ونمبر بانيف توكم مان أورموما أبا فدي أول إيغا ميكا تشوبسني وريغا ميكا تخفلي أبا فدي أول أورميان بها أورموما إساتيف أبسون أورمودا إلمان أورمو غوتوان هدولة تلابني بقى قرتي سيناتي همتي أدير رخي أفجال جراء وسينا ليان إيسان أقلتي نمتك أفجال بوتي إني لين هذا برفتو وسينا ليان خوت سيناركا جراء أكاسيتي بساقية بقى قمدي بقى ولي يا تنكي يعني جلتاي نول سيغل chana mota gamachun ko gutu da gamachun ke gutu ya damuran ke gutu galchi adir da kon kabara yasin utai lak yasin moditara ni kabdan saw moditara ni kabda gasti olgalchi moditara ni kabda olgalchi geeta battef wan kana لا أدير سناتا أدير ياسين تاينا جلا قبواتي وجينا سويتني لا نابورا أوكي وان تبتف ألفاد وقالة تومين سنجا ياسين لغا سينين بوني أكاسم وروتا خان وروتا مقادا ونتانيس نجرا هدو جرا بغا تبتني بغا ناي يتنين دام سخي يمالي ألفاد سنجا برو هي قالي أدير هي قالي أكاسم هند خيسان المان ورمو الفادا اتشا قالي في جالتما أوجيسا أجايباتي كاتيشاني نما خيسانيس غورسا جايباتي هاساون تساميا بيتمتي بساكي يتيشايو دبچو دنده هاساون تساميا أنت جتشني فايدا موبايل نتيتولا يا كاجايباتي يتيشا فلو نورتا شران كايتيشاتي يا كم جفتو غلطوما والفادا بقى كوفتي إبساب باجاللا تيك توكي كان رت أمرين كو جبابا توسيرون في كيسة تنموتن بايرين كيسة فدو كيسة توكدا سبب نساء غرين كينيا مرسالة واسوما كان ديم موتا غرافي ديم متبانا أتيجرو في لنو سري في لتسا كان يرود دادو بديرا ماليف أكوروموتي هندم تو كنا كينيا يو هجن نغاريدا jechuun hundi keenya dhimma siyaasaa ta'uu hin dandeenyu, dinagdee ta'uu hin dandeenyu, waan hundaa ta'uu hin dandeenyu garuu hundumtuu otoo barbaadee of argate gaariidha kennaasa. Kanaaf ati of barbaadee of argite ibsaa abbaa jaalalaati. Tarii isatti hojjettu kana miidiyaalee gurguddoo irratti waan Oromoon akka sabaatti hojjetee duudhaasaa, aadaasaa, maalummaasaa, eenyummaasaa, safuuf safeeffannaasaa ittiin dhiyeessu ture. Ta'us garuu maaltu beeka booroftaan atis guddattee gara sanatti iddoo sanan geessa kan jedhu abdii godha. Maaliif imalli waanuma xiqqaarraa jalqabamee iddoo guddaa gaha. Dhugaadha guddaa ulfaadhaa galatooma. Addatti immoo keessumaa barsiisaa OBN ijoollee garaagaraa biratti nan arga yeroo adda addaa osoo namni hundumtuu akka kee ta'e dhugaa dubbachuudhaafi si'a tokko nuni baaksii ta'e keessa galla yookiis baaksii gandummaa yookiis baaksii amantii yookiis baaksii ta'e keessa galla. Lafa hundatti sin arga ijoollee garaagaraatti warra dachee Oromiyaa biyya Oromiyaa jiratanis warra jiru bakkaadhaan laamee booraaf diyaasporaa gidduutti sin arga ulfaadhu galatoomi inni kun itti hajimu of course si'a tokko yoo nama keenya waan guddaa goone deebiin nun argannus ulfaataadha yeroo tokko maaliif wal abaaruufis wal ulfeessuufis yeroo nutti fudhatu ittuma ergaasaa ta'e kanaaf isa kana jabaadhu jechuun barbaada dhumarratti waan ati kaaste keessaa amma gara dhumaan dhufeen kaleessa tapha keerratti hirmaanne dhugaa dubbachuudhaaf namoota sabachiisuu ko yaadadhu garuu
waan tokko lama isa dura dubbachaa turre waan ta'eef baga milkoofte innis waan guddaadha. Isa kana garuu akka walii qabaatti kan hin jedhu ilmi namaa bakka dhalatutti yoo gammadee bakka dhalatutti yoo boonedha kan inni Oromoof waa godhu. Fakkeenyaaf iddootti dhalatte biyyatti dhalattetti saalfachaa Oromoof Oromiyaaf waan godhaani isheen kun tapha siyaasaati dhiifama naa godhaa malee. Warri siyaasaa maal jedhanii dubbatu tarii akkas jedhu yeroo adda addaa uummanni kan ilaalu sana qofadha. Maal jedhu riqichansii ijaaraa jedhu uummataan. Uummanni laga kamirratti nuu ijaartaan gaafatu riqichi ijaaramuu qofa dhaggeeffata malee. Kanaaf yeroo baay'ee marsaalee hawaasummaa irratti duulana filadhu nama godhatu akkas godha. Garuu hundi keenya yoo bakka irraa dhufne qeerraa dhufne yoo kabanye yoo ulfeessine Oromoo bal'oo kabanye. Namni qeesaa gandarraa dhufe waan irraa dhufe hin beekne Oromoon kabajaaf faayidaa tokko hin qabu. Fakkeenyaaf haa fudhannu gidduu kana Dr. Nuruddin Sulee baay'een keessan beektu sooshaal miidiyaa kanarratti Atlaantaa Joorjiyaa jiraata. He's a pharmacist. Dr. Obsa Hassan as Minisootaa jiraata. Fakkeenyaaf naannoo Harargee kana keessatti meeshaalee meedikaal sappilaayii baay'ee fe'uudhaaf sochii garaagaraa gochaa jiru. Bakki irratti dhalatan sanaaf yoo waa godhan Oromoodhaan waa gochuu hin danda'ama. Kanaaf namni hundumtuu isatti jetti kanatti kan mufate yoo jiraate namichi sobaadha malee ati sobaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maal namni laga keessatti guddate biqiltuu keessa ciisee qayyabate mana barumsaa keessatti barate namni hin dagata taanaan inni kun dogongoradha. Fakkeessuullee hin qabnu dhugaa dubbachuudhaaf. Nama sana jaallatutu sana godha. Kanaaf kanarratti waan balleessitu tokkollee hin qabdu. Jabaadhuun si jechuu barbaada. Dhumarratti ijoolleen keenya yaada koonan xumura. Ijoollee akka isaa goonume jechuun jajjabaachuu qabna akka Oromootti. At the end of the day itichaa kanas maqaa Oromoodhaan beeku Oromummaa kanas akkasuma Jawaari maqaan isaa yoo dogongoruu baadhee Yaasin kanasi ibsaa kanasi Oromummaatti nu beeku waan ta'eef akka Oromootti waliin haa dhaabbannu kan hin jechuu barbaade jabaadhaa tarii namni dogongoruu danda'a mucaan kun amma he's young jechuun fakkeenyaaf ani bubbuleera biyya lafaa kanarra na of kolchaa so baay'ee xiqqaadha otoma ijoolleen jarjaranii miiraa waan tokko jedhaniyyuu sanatti waa barreessinee boba'aatti darbachuu keenyarraa osoo kuultaane wanna sana hubanne gaariidha jechuun barbaada. Kanarra yoo naasa'ee gaarii miti ulfaadhaa galatoomaa namoota biroof carraa kenna. TikTokii kanarraas fagaadhee mangidduutti immoo deddeefi gaafa dhufu immoo cidha keenya argee ulfaadhaa galatoomaa hanguma kanan jedha ijoollee. Itichaa qaalii galatoome respect wallahi narraa dubbatte ulfaadhuun siin jaa wanni haganaa ol haasawni hafeen jiru carraa fudhadhaa. Okay, I think Dubado. Yeah, Dubado. Yeah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keessanu baga nagaan ultanii baga gammaddan hundi keessanu ibsaadhaan hangafee jechuudha. Sorry, gadi na buusuu keetitti immoo mufadheera na beeytee yookaan yoo natti mufattee ta'uu baate rakkoo miti. Maaliif jennaan hundi kennaa gammachuu walirraa qoodachuudhaaf as jirra akkasumallee mo'amuun dhabuun injifannoo dachaa argachuun milkaa'ina keenya hundaa maaliif manni kun mana Oromoo hundaati really akkuma amma itichaan dubbachaa ture ati anniversaa OBN wajjin baay'inaan wal beena anifati tarii foolollee walirraa ani sirraa qabaati naan deebisne maybe so wanni an jechuu barbaade dhugaa dubbachuudhaaf hamma sirraa eegamu oli ifaajaa jirta ati mucaa xiqqaa lafaa dhufa jiru kanafa cufa jiru namni hojjetummoo osoo maatii dogoggortee hayyoonni siyaasaa gurguddoon namoonni waan gurguddaa nuu kaanii darban hunduu qeeqamaa oolu namni si qeequu akka hin dhiifne beekuu qabaata maaliif ati hojjetaa waan jirtuuf osoo taa'aa jiraatte osoo homaa gochaa jiraachuu baatte namni si qeequ sana ammoo sin jibbu wanni ati beekuu qabaattu maaliif gammachuun nama hundaati kaleessa maaliif namni 25 asitti argamuu qofa odoo hin taane gaafa mo'amnu hundi kennaa callifnee mana keenya gallee jenna. Hunduu viidiyoo gallakkisuu suuraa kee profaayilii godhachuu ture maaliif gammachuudhaan ni kun. Innaa kabiraa dhugaa dubbachuudhaaf ergaa jabaa nama guddaa saalurraa expectu sirraa argareefu maaliif jennaan namni akkuma amma itichaan jedhe qe'ee isaatiin boonuun qe'een ati itti dhalatte immoo qe'ee dhugamatti illee boonaniin sigalee carcar qe'ee kabajamtu qe'ee qabrin elemoo qilxuu keessa argamtu dadar fakkeenyaaf abdii dadar jedhanii qe'ee dhaloota abbaa alaabaa Oromoo Sheikh Muhammad Umar Qadi ina eda'ama kanniin hundaatu eda'ama hunda kennaatu Oromiyaa jabduu Oromiyaa of jaallatuuf sabboonummaa fidaa ofiin boonuun kee
gosatee himattee ittiin boonuun kee anaaf boona guddaadha. Anarsi ati itu aniif ati waliin boonnaa jechuudha. Sin jaalladha na jaalatta sin kabaja the same Oromiyaaf Oromummaa waliin qabaannaa. So kana caalaa wanni jedhamu hin jiru baga gammaddee baga gammannee kana caalaa hojii kee jabaattee itti fuftan jedha. Yaadota si dhiyaatan namoonni si deeggaran ogeeyyonni aartii akkasumallee namoonni karaa garaagaraatiin yoo yaada si kennan osoma hin mufatin osoma hin rifatin yaada fudhadhuuti hojii kee itti fufin jedha. Maaliif jennaan manni kee mana itti namni wal arrabsu miti namni dhufee asii booharaa hundi kenna kasi jaalatuuf kasi jibbullee even akkaawuntii kaan lafa kaayee kabiraatiin daawwata booharaa yoo depressionii keessa jiraate yoo aarii keessa jiraate aarii keessa baa dubbirtii keessa jiraate dubbirtii keessa baa dhiifama yoon yeroo baay'ee isinirraa fudhe professionally barsiisaa waan ta'eef baay'ee odeessa yoo ta'e dhiifama naa godhaa hundi keessanuu really big respect isin jaalladha boleewwan koo hundi keessan waan waliin qabnu waliin qabna waan waliin hin qabne immoo waliif kabanye wal jaallachuutu raayigama. Thank you ergaa keetiifillee akkasuma injifannoo dachaa argameef hundi keessan baga gammaddan irra deebi'ee atis baga gammadde. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xumuradhe mic is free. Thank you. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رساخو قلت الفادو سنجا إرجانا لا تفوزنا لا تفرق إذن أبشر مايكي دم براتي في جرا. Tingi yoo namni dura jiraatu maate anuma dubbata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ibsaa keenya baga gammaddee gammachuu kee caalaa immoo gammachuu obboleen kan kee ilmaan Oromoo irraa gammadan isaatu caalaa baga Oromollee gammachiifte keessafuu torbaanota lamaan dabree erga jiini Januwaarii kun seenee ijoolleen teenya akka Oromootti geemotaan tuttuqamuun numa jirti wal hubannoo dhabuu fi waliin soso'uu dhabuun san hundammoo kalee injifattee namtichi ammoo Oromoo xiqqeessaa ture annu gusa Oromootii jedhee moo'ichillee walii lamaa mataa gaccabsitee akka inni maatii faamilii isallee gannaqee inni manatti galu goote jechuudha agarratti gadi hin baane nama hedduudhaaf gorsanii taajiyeetii yaadaa. Dabalatammoo obboleeyyan kan kee warra sibira dhaabbatee waan qabuun taap irraa kaasee sibira dhaabbatee isaanis baga gammadanii galatoomus qabu. Sadaffaadhaa tiimni kan kee kan mana kan kee kanatti booharan mana kana keessatti booharanii taphatanii maalummaa fi aadaa fi asitti garsiisan isaan sunillee akka isaan qalbiin cabsine godhee kun hundi waan bareeda. Kanatti aansee ani kadhaamsa kiyyatti manni kan kee dhuga mana Oromooti. Oromoon hedduu mana banatee waan isatti fakkaatu dalagaa waan isatti fakkaatu dubbata. Kan kee kun ammoo nu addaa fedhinnaa tantee lafaa kaatee banattee waa hojjattee nu garsiifteerta. Waan ati nu garsiifte kana jaalanneerra. Inni tokko yoo waan nu garsiifte kun waan Oromoof bu'aa qabu waan dhaloota keenyaaf bu'aa qabu waan ta'eef mana kana jabeeffachuun hunda waloo keenyati. Akkuma kalee dubbadhetti mana kan kee dallawa sibiilatiin ijaarameera hin yaadin qaamni fedhe buqqisuu hin danda'u. Kan lammaffaa yoo ati dogoggortillee qabnee si deeffanna. Manni kunis akka diigamuun dhiifnu atillee yoo dogoggorra si deeffannaa jechuudha. Kanaan ala akkuma obboleen keenya si dhaamanitti warroonni si qeeqan yookaan wantoota biraa oofan caalaa jabaattee itti fufuudha qabda. Gaafa komiin guddatte gaafa si mormiin guddatte lubbuu keessa jira namni hoggaa wanni takka hoggaa lubbuun keessaa bahuu deemtu namni diinagdee halaalchee beeku hoggaa mormirraa muramuudha qacceen haftellee dhiitataa lubbuu keessaa bahuu deemaa moor itti jabaattee keessaa baasutu sirra jiraataa. Si booda jirra ati daa'ima ganaa ol guddatuu deemuu waa hedduudha nu garsiifteerta waa hedduu agarreerra nutummaa nu warri gurguddaan kun
irguddaan keenya Oromiyaa inneetuma gartee qaccee gubbarra fiinee Oromiyaa turre. Barana godinaalee hedduu nutti ol baaftee, aanaalee hedduu nutti ol baaftee, aadaa hedduu akka qabnu nutti ol baaftee. Really Oromiyaan federaalizimii gartee akka nuti federaalan bulla jennee afaan qofaan dubbachuu osoo hin ta'in federaalizimiin Oromoon akka maaliif akka federalizimii irratti ijaaramte sirni gadaa federalizimiidha akka sirni gadaa sirna federalizimii akka maaliif akka ta'e barana agarree irraa jechuudha. So kanaaf namoonni hedduun kanattis kan amanne jiraachuu danda'u keessa bubuutuun gariin jechuudha. San hojii ati hojjettu keessatti caccabsinee keessaa baafna san akka nama jinni qoricha hojiitti ulee nama keessaa iyyisee baasutti keessaa iyyisiifnee baafna. Jabaadhu hojii kan keetti fufi manni kan kee wanta kan ta'u dallaa sibiilatiin ijaaramee jira. Iyyaadiniin sinjaa jabaadhu si wajjin jarragaa ulfaadhu. Galatoon ulfaadhu lolajiisaa qaalii mangistii waan gootaniif akkuma lolajiisaati dubbiin teessanii haasonni keessanii gahee waan kana keessatti taphatte wallaahi lazim maal akkan joon beeku ammallee irra deebiidhaan galatoon ulfaadhu if garsiisuun ni jirra jechuun akkanaa baga nama oggaa dhaabbattanii baga lafatti nan dagatanii baga na barattanii ol nan qabattanii ol na qabdanii mataa baga irra qalbiin tiyya isiniin gammaddee an isin ijee isiniin boonee dhugaa hedduu takkanaa galatoomaa isiniin jaalladha ulfaadhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هندر حسن سوري ويلكم. اوكي ترى ولي خدنا ندرو دفتر كو درو دفتر نودي مايكي دوبدو اي تسان دبدي وايسا اوكي ما شاء الله بقى قرتي لمي تيتين بونتي قوم قرتي وان قسما جامون قبو خنات قرتي ميرا خيسان قليني بقى قمدني بقى قمني بقى قمديات الليني سنيفو عرّو دو قرتي اتون نما قندوما يادو تاتي والله نما وان اسي نما ستجر تنكا نقوبان قبو توري نما براجلا سپورتي نما قدا توري وانا جايبا نما تو ابسا بردك نانجيش جلا Gizee dhufu eegaate dhumarra geesseen dhufe odoo silaarra nama gandummaa yaadu fi nama gartee waan hin taane oofu taane nama biraa jala dheenyee sappoortiin goonu ture keenyuma qofa jala deemnaa jechuu gandummaa jechuun akkasii saniifuu wanni takkasitti hin dhagaamin abbaan fedhe waan fedhe haasa'u waan fedhe haaja'anii dalagaa tanteetti fufiinsi hin jaammallee. Ayyees Arshaata qaalii abshir. ما تكيادنا قديم بوا بقى أنا ما قلتي أوكي سوري وما وانتاني سورتي هذا سنتي توبتو نفرتشي سني هيبسا ما تبرنتون نالن جرانا ما كمان Eso jamii kana kotu mali da. No gama cuma. Ayo okay? Ya. Okay dah garu? Ya. Gama cuma sana kan wajibat tu fi. Kan wakalimu? Ya to. Maki berarti? Ya to itu berarti ni. Oh mashallah. Poina kuma di pasang terbani egasi. Wow, congratulations. 1 million ya tu Dabiri. Mashallah, congratulations. Wallahi ya mati beran tu na. Amma tana TikTok ayu dafa kam jirtu. Ay ba congratulations baga gamad deb say. Marra ka jirtani na fingalle sana. Chaluma jede tan accept gote. Congrats, you know. Ni beektami sifan gamada. Happy for you say. Baga gamad dikali. Bago lumanu gaman kadete. Yeah. Speaker meeting urademte. I know, congratulations. Gammachun ke hunda da. Kanas keessas support gootani hunda keessanu galatoma. Hunda keessanu galatoma wallahi nama gammachisa. Congrats ibsani.
naas keessa kan jirtanii kan ibsaa bira turtanii jiraadha. Oh, Dr. Nuruddin. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Bilbila kiyyaa amma ilaalaan jira dhifama. Assalamu alaikum isinis hunda keessanuu I'm sure. Supporteroota ibsaa, faamilii ibsaa, kabajamtoota ani hedduun isin kabajaa isin jaalladha dhugaa. Geemii kanarratti mataasaa ol qabdanii jajjabeessitanii wallahi mucaan kun daa'ima garuu nama waan guddaa hojjetanii guyyaa duraan eegalee tan akkas himaa ture waan baay'ee hojjeta akka salphaa hin laalina kas kuni waan salphaa miti Oromoo walitti fidee Oromoo walitti qabatee as keessatti taphachiiseen kan biluun kutaa kana osoo hin jedhin as keessatti kutuma 11 hunda aadaa isaanii akka garsiisanii akka ofitti boonanii anuma meeqan baradhee as keessatti seenaa kiyya baradhee jira seenaa gosoota adda addaa baradhee jira aadaa kiyya baradhee jira asuma keessa jechuudha haa jajjabeessinu inshallah ibsaa akka miidiyaa kanarratti sooshaal tiktaak irratti asirratti akka eegalte borummoo nama chaanalli takka qabatee televiziyoona guddaa irratti si arkina jedheetan abdii qaba dhugaa dubbachuufaan hedduun amanummaa sin qaba sittan boonaa jabaadhu baga gammaddee congratulations obboleessa kiyya qaalii. Ibsa assalamu alaikum hundi keessanuu akkam jirtan nagaa baga gammaddee namoota taap ka godhee kakannee meeseeja kee karaabsee hundaaf rabbii bakka itti baasanitti rabbii isaaniif haa kennu. Ibsaa jechuun ituudhaa miti. Ibsaa jechuun Oromoo hundaati. Fakkeenyuma keetirraa kaaneeti ijarsa gooroo ani dhalataa ciroodha. Ijarsa gooroo manaamaa yaadeen beeku. Cinaaksa manaamaa yaadeen beeku. Sigalee fallaanaa fi kana hunda hoggaa deemnu hammatummaa Oromoo jaalala Oromummaa tokkummaadha waan jiruudhaa fi wanni ruumii keessa garsiisaa jirtu yeroo hunda naannoo anjattu amantaa anjattu hunda waan calaqqisuu fi jaalala nama hunda laali beeki waa takkan siima jaalala ummata speeshaali jaalala saba keetii miliyoonaan gabbaa. 30. Nur 30 nur? Ja. Okay. Ich habe mein Bruder ist alt, 14 Jahre alt. 14 Jahre alt? 40 Jahre alt. Es passt. Geht? Ja, das ist gut. Wo ist er? In Afrika? Nein, er wohnt in Frankfurt. Ah, das ist gut. Und was arbeitet er? Er arbeitet krankfällig. Krankfällig? Fällig? Verlegen. Krankpflegen, ja. Ja, das passt. Ist er hier bei dir? Ist er bei dir oder nicht? Wie bitte? Ist er jetzt bei dir oder nicht? Nee, ich wohne alleine. Warum? Ich bin groß. Okay. Er wohnt in Frankfurt, er hat gute Arbeit, er hat gute Wohnung und er möchte eine Frau gute. Okay. Und du siehst, dass ich jetzt passend zu deinem Bruder bin? Nein, also ich wohne in Nürnberg. Okay. Okay. Wann kann ich ihn sehen? Ich habe eine Frage. Bitte. Woher kommst du? Aus Marokko. Ach so, sprichst du Arabisch? Ja. Echt? Ja, Alhamdulillah. Gut. Wie lange in Deutschland? Wie bitte? Wie lange in Deutschland? 10 Jahre. 10 Jahre. 10 Jahre. Mhm. Hast du Kinder dann? Nein. Gut. Okay. Okay. Wie viel Brautgabe? Wie bitte? Die Brautgabe, wie viel beträgt? Gem? Sadaq. Kam?
Maher. Guck mal. Ich bin hier neu in Deutschland, weißt du? Okay. Ich bin nur 2 Jahre. Okay, aber du sprichst sehr gut Deutsch für die 2 Jahre. Auf deutsche Sprache, ich bin nicht perfekt. Du bist unwichtig. Mir ist wichtig nur dein Bruder. Dein Bruder ist wichtig. Er hier, wie viel? 12 Jahre alt in Frankfurt gefunden. Das ist gut. Ich bin einverstanden. Ja. Okay. Kannst du Follow machen, mein Bruder? Wo ist der? Ich muss ihn sehen. Hast du andere Handy? Nein, leider nicht. كلهم تخسروا. Alles ist kaputt. Nur ein Handy? Die haben böse Auge. Auf Handy kaputt, 2 Teile kaputt. Hast du kaputt gemacht, dein Handy? Nicht ich, von alleine, von böse Augen. Also, okay, alles gut. Okay, ich schreibe Inbox, ja? Deine WhatsApp, deine TikTok. Ja. Seine Name, ja? Kannst du Follow machen? Inshallah. Aber deine TikTok, was heißt das? كانت طلعت معي واحد المرة كانت عندها شي قضية قالت لي دعميني فيها. Ganz am Anfang, du hast eine Frau unterstützt, ja? Du warst so Feministin, ja? Am Anfang. Du hast immer Lives gemacht und du hast über ein Thema gesprochen. Über eine Frau, ja? Kannst du dich erinnern? Ich verstand nicht. تتكلمين عربي؟ No. لا. damals. We together, we was live. And you speak out. Okay. No. Ich bin nicht immer. Ich habe keine Zeit. إيما مش هذايا. واحد المرة كانت طلعت معايا لايف. شكون اللي يقدر يشرح ليها؟ كانت طلعت معايا لايف وكانت عندها واحد القضيه وكانت ديما معصبه وما كانتش مقاده حالتها بحال هكا. كانت ديما معصبه وعندها واحد القضيه مهمه، يا اما كتهضر على الناس ديالها اللي في بلادها. المهم عندها شي قضيه سياسيه كانت كتهضر فيها. Hast du mit Politik was zu tun? Nein. Hast du ويلي بغيت نقني راه معايا لا ويلي تحمقني. كانت شحال هادي كتطلع كتقول لي ساندينا في واحد القضيه. كانس اوكي، خاطر هي تركية واصلها كردي مش صهيونية. ايه صهيونية وافتخر. حل عني عمار، وردتين يا عمار، بالله عليك يا عمار. كم عندك فولورز؟ تعال شوف. 88 فولورز. وردتين يا عمار، من جدك تحكي انت. خبجالها ما إلي يبلا ما بكنا خلت له. Ich bin einverstanden, okay? Alles gut. Okay. Bist du mit deiner Familie oder alleine? Ich bin alleine hier. Ganz alleine? Ja. Okay, gut. Okay, gleich so heiratest du meine Bruder. Muss ich dann Kopftuch tragen? Muss ich dann Kopftuch tragen? Kopftuch? Ja, muss ich? Ja, mach. Ich meine, dein Bruder wird mir sagen, ich soll Kopftuch tragen? Ja. Ja? Ja. Okay. Ja. Suchst du einen Mann? Ich? Ja. Ich möchte Schule. Erst mal. Ich bin neu in Deutschland. Ich will nicht heiraten. انت باغا تقراي وانا باغا تزرفيني. Du willst lernen und studieren und arbeiten und mich schickst du zum heiraten, ja? Bin ich jetzt ein Opfer? Nein. Guck mal. Man kan awdi fachuni dandees. Yes. Mara kwanga ulis. Ani nerum nesi andu brumman kaba. Sigale sarifu ati himodu. Ante tedi sifi. Alam baraka kaisan ergi pak. Khadu brumara ko kabocho asli haf machi ganya la. Ya jamaah tap ko daga mitor ko kaputu. Wana baka kaisan asowina follow sifin de bisa follow godi.
أكاسي طيب ما ولي قالوا ده سنبودو وانا في نمبر ولي قالوا تيجي اللي قالوا قول انا اقول ايوه أما سيف